Ayah galatuma cara kana jalka argachuu kootii fi yaani nama hiree qabu kana sinjetin jettanii moo yoo afaan qabdanii waan biraati. Ani gaaffin ani qabu sila wanta tokko nan dubbadha na dhorkitaniirtu isa yeroo biraa wal gaafanna. Gaaffin ani qabu waluma bira jirra wal osnoo gaaffin ani qabu Jawaar keenyaa fi yeroo hedduu wanti ati dubbattu yeroo ammaa kana especially ergamana ati baate uummata Oromoo kana gidduutti gaaffii waan baay'eedha uumaa jira. Kana keessaati inni tokko Itoophiyaan otoo hin jigiin Itoophiyaa ijaarree Oromoo achi keessatti mirgisaa waan hundumtuu akka kabajamu goona jettee dubbachaa jirta. Gama biraatiin immoo yeroodhuma asamma Awurooppaa keessa dhufte uummata Oromoo duriyyee lamatu gamanaan dhaanaa jira waan jedhu tokko dhagayeetiin jira. Duriyyeen lamaan sunni eenyu akka ta'anis akka addanaa baaftuun barbaada. Gama Itoophiyaa ijaaruu kanaani Itoophiyaa dulloomtee jijjigdee kara itti bosbostee boollatti darbamtu dhabde kana maal gooteet dimokiraatisitee mirgi uummata Oromoo achi keessatti kabajamu. Jawaarin kan bara 2018 gaafa kompiitara kee Lammaa Magarsaatti kennite qabsoo uummata Oromoo dabarsitee kennite jettee jedhanis namoonni si komatan hin jiru. Sanagaa atummoo yeroo hedduu dubbatteerta. Garuu ani gaaffiin kiyya inni guddaan amma otoo carraan argamee Oromiyaan qobaatti baatee Itoophiyaarraa qobaatti baatee Oromiyaa qobaatti baatee bulchuudhaaf barbaadamoo yookaan Oromiyaa qobaatti baate sana bulchuu yookaan immoo akka hoggana dhaabaattis haa ta'u akka maalittis haa ta'u Oromiyaa qobaatti baate sana bulchuutu irra siif mijatamoo Itoophiyaa dulloomtee ciccitte kana walitti qabdee mirga uummata Oromoo achi keessatti kabachiiftee Oromiyaa bulchuu kamtu irra siif mijata kamiif carraa kamiif kennitan Oromiyaa walaba taate otoo carraan argame Oromiyaa walaba taate bulchuudha moo Oromiyaa Itoophiyaa jalatti dimokiraatofte barbaadda gabaabaadhumatti kanan jedha fayyaate galatoo. Duuba lafa san irratti eega lafti tun Oromoo bulchuu jirtu eega bulchaan Oromoo ta'e ilmaan Oromoodhaa ati shanii deeggarta ja'anii ilmaan haadha duraa fuudhanii asitti ajjeesan haadhaaf abbaa asitti ajjeesan haadhaaf abbaa asitti ajjeesan amri akkana tananitti jira biyya san keessatti. Sa eega akkana ta'an samaatu deemaa jira biyya san. Nuti Oromiyaa barbaada ni beekna. Khalis Oromoo jechaa dubbachaa jira. Arraas Oromiyaa jechaatu jira. Wattaaddarri Abiy Ahmed yookiin loltuun Itoophiyaadhaa ilmaan Oromoo fixaa jirtu tun ummatuma keenya khagaara ilbulisuu isa ajjeesaa jira. Ilma amata 18 olii haadhaaf abbaan ittiin gaafatamu. Mana keessaa baasanii alatti ajjeesaa jira. What is solution my brother? Biyya keessa maatu deemaa jira. Haya, kan Ramadaan adda bilisummaa Oromoodhaa keessaahu noodaan istaan karaa keenya karaa ati beektu loqoda xiqqoo keessa caccabsa badhe kana keessa uummanni sun jarichi jiru sun wanni ta'e gaaddi ta'e gaaddi gaafa ati dhufte gaafa ati as dhuftee qopheessan maa mana keessaa baastee gostummaan ta'e agartee gaarrii warreen akka ofitti dhiirajjeesanii saalaan barsiisaa ture. Politika lafteenyaa san naannoo ollaasa waan deemaa jiru ni agarta. Mee hogganni kun nutti laaqama. Oromoon maalitti jirti maal tahuu ta'e ni agarta. Eengadda Jarmanitti namicha sibira taa'ee Sofiyaan Mahammad gandiritti dhalate iskuuliin jiru. Iskuulii kilaas lamaan jiru. Horroo jana raamisi dhalate. Ismaa'il Anko. Askoltu Tanariva maal bideette Tanariva jedhini. Tanariva Ali Wariho gantee isaa ijoolleen iskuul barachuudhaaf naachaa nyaata. Gaara sanitti dabraniiti galaana maanyaa dabraniiti baratan.
ilmaan Oromoodhaa sa'a 5 xayyaaraan deemtee walitti dhufte ati asii halee nu irraa deemteeti namicha Raamisi dhalatee dubbiste namicha Taannareeba dhalatee bishaan maanya afaan Bombaasaa dhalatee dubbiste because you are political ati ilma Oromoo cufti si jaalladha tanaaf siin jedhee si jaallanna obboleessa kiyya Almaayaadha warri ni yaadatta kasi baga jiraatte soddaa kiyya yooyya lama fi kudhan yoo dikkaate kudha tokko irraa jalqabee teessisii from dictatorship to democracy jedhu apply godhu akka yaalaa jirtu dhiyooma tanallee dubbattee jirta. Bareedaadha. From dictatorship to democracy dha wanni Itoophiyaan akkan hubadhutti haga an argutti diktaataraa miti empire. Seenaa addunyaa irratti ammoo iyyuu empire dimokiraasii yookiin ammoo dimokiraatota agarreen beeynu. Empire gurguddoota akka Great Britain, France, Spain, Russia maraa yoo lakka'uu dandeenya jechuudha. Tokkittiin isiituun dimokiraatoyne ciccitteeti biyyatti deebitee akka isteetiititti dimokiraatoyte duratti jecha isteetiitti sana isiituu afaan Oromootiin jirtu jedhee. Akka isteetaatitti dimokiraatoyte malee akka empayiraatitti dimokiraatoyne jechuudha. Duuba gaafiin kiyya. Akkamitti formulaan sun yookiin ammoo dubbiin teessisan keessa jirtu suni Itoophiyaa tanarratti apply ta'uu danda'a yookiin ammoo empire irratti apply godhuu danda'a. Tokko kan biraa ammoo gabaabinumatti Oromoof yaaduma kun Jawaariin numarti nu hin jaalanna gariin kenna yaada isaan oppose goonaa haa ta'u ammoo iyyuu dynamism inside nutti tola. Very effective, especially haga gafa OMN ni jaariyaas baay'ee support godhaan jira Oromoon guutuu support godhaa. Ofiinuu duuti maa ofuuti jedhan Itoophiyaan hin dimokiraatosiitii miti Jawaariif carraa osoo kennine haa yaalu. Itoophiyaan hin dimokiraatosi ofiinuu caccabdi ka caccabsu immoo Oromoo miti habashamatu caccabsa habashamatu diiga haa yaalu. Maaliif sheetiif boru yoo hadha Jawaar Itoophiyaa tana suphuu irratti hin milkaa'in boru namni Itoophiyaa hin suphina jedhee nutti bahee nutti dubbatuu danda'u hin jiru jechuudha. No one namni haga Jawaar Itoophiyaa tana gartee karaa dhugamaa nama maraafuuyyuu mijootuu taateen habashoota waan hin ta'in jechuudha. Itoophiyaa tana suphuuf yaalaa jiru akka waan hin jirreetti nan mul'ata. Gaataa jira. Tana haa obsinuufi jedhuu barbaade garuu gaafiin kiyya takkatti maalaa teessisiin sun apply ta'uu dandeetti empire irratti. Ulfaadha. Jalqaba bagana gaafii gaaffii sadiin qaba. Inni jalqaba Hacaaluu. Waa'ee Hacaaluu dubbachuu dhiisuu kee eengadda waa xiqqoo jettee jirte amma bu'aan qabu waan jiru tokko kaasee garuu waan Hacaaluu akka indiviijuwaalii duwwaatti yoo laalle akkuma nama qeenxee duwwaa beekamaadhuma tokkotti du'eetti yoo laalle akkuma jette kana guyyaatti eeggachuu dandeenya. Garuu Hacaaluu akka sana yeroo sana jaallatamu ajjeesuun isaanii simaaf illee bora amma namni amma kana si duukaa deemu akka isaan siin hille sitti agarsiisu isaan jala callisuun kee kun immoo hamileen kennuufi warraaf. Gaaffiin lammaffaa waa'ee shufeerii fi baasii namtichi oofuu sana yeroo baay'ee gaarii goote dubbatta. Makiinichi shufeerichumatu dudduba deebisa moo shufeerii gara biraa barbaannaa dhagaatiif. Yoo shufeericha gargaaruu adeemta ta'e hireen kan kee yookiin kalee coolataa yookiin immoo kan warra kan hireen darbu. Political liitii dhuma taatee dhumatti fufta malee Oromoof furmaata fiduu hin deemtu ilaalcha goona haasaa jira. Furmaati yeroo dheeraa kan jenereeshinii Oromoodhaaf dhufu hin jiru. Hiree Oromoo baay'ee argite Oromoon si duwwaatu hin taane namoonni si duwwaan baay'een illee waan ati itti dhamaa jirtu kana yaalaniiru. Haayilee fidaa faarraa kaastee olaalte hundi isaanii itti dhamaaniiru. Itoophiyaan impaayera waan taateef dimokiraatoo waan hin dandeenyeef namoota nuun qabnu hundumaa nyaattee amma immoo carraan si bira jirti.
yookiin impaayirummaa Itoophiyaa kana gaariitti nu batiin jirtamoo moo ituma beekuu nus makiinaa kana sala yaadnaquu deemtu. Inni gara biraan waa'ee waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo obbo Baqqalee wajjin godina Oromiyaa hundumaa keessa deemtanii walisa saabaa baatan. Lakkoofsaan ijoollee qabdan gara ijoollee 1,000 jechuudha. Ijoollee kun akka isaaniitti Oromiyaa keessa faca'an agarte ta'a. Tarii yoo sitti maniiru ta'e Adaamaa deemtee yookiin Adaamaa yoo qoratte ta'e ijoollee mooraa keessaa ba'an maal akka ta'an quba qabda tarii. Warrumti kaan immoo ajjeefamanii karaa argataman. Gaafa isaanii fiduu deemte isinii waliin duunaa yoo isaan mooraan naqanii isin ajjeesan illee isinii waliin duunaa jette. Gaafa isaan du'anii karaa argataman garuu atis maqaa isaanii hin dhoofne namni opiniyoon silaa waan gootu hin qabdu numa dhiisan. Waan ijoollee sanaa amma faca'ee dhumaaf. Boriis kanatti adeemta taanaan waraana bilisummaa Oromoo hiikkadhaan mootummaa biyya wajjin haasaa jette taanaan moo furmaatni gara biraan amma karaa nagaadhaaf karaa qawwee waan jedhu kuni filannoon jiru fumaan ulaachuu ta'a. Oromoon karaa qawwees karaa nagaas filata karuma danda'u gochaa jira. Inni kun filannoon jirre akka waan filannootti dhiyeessuuni. Tole. Innaa filannoo otoo hin taane waan goolii keenya dhumaa irratti maaliif hin haasofnu ofuma alternatiivii kana irratti nama afaan fajjeessuudha. Galatoon. Oromoon qabsaa'ee wayita aangoo bira gahuudhaa jedhu seeraan fudhachuu dhabuudhaan odoo milkaa'in hafee carraan akka Jawaariin barana dhaqqabe bara 91 warra keenya dhaqqabe asitti immoo akka ananan dhaqqabneef carraa argadhe kanaan gaafii tokko Jawaariin gaafachuu barbaadaa jechuudha. Anilleen gaafiin kiyya kan gaafii Haayiluutii fi yaadataatiin wal fakkaatu. Gaafiin kiyya waan ummatni Oromoo martinuu hin yaada jedhee yaadu tokko an akka kiyyatti. Itiyoophiyaan hin diigamtii, Itiyoophiyaan hin jigdii, mootummaa mitii ka jigu biyyatu jigaa. Gaafa biyyi jige akka Siiriyaa fi akka Liibiyaa taanaa jedhee jecha nama sodaachisu tokko dubbachaa jira. Kuni dhugumatti nama sodaachisa. Kanaaf immoo malli kana jedhee wayita inni dubbatu hin dhageenye Jawaariin gaafiin kiyya. Itoophiyaa amma jirtu keessatti uummanni Tigraay waraana mataa isaa qaba. Daangaa isaa eeggatee jira. Uummanni Affaar waraana mataa isaa qaba. Uummanni Sumaalee waraana mataa isaa qaba. Ogaadeen jechuu kiyya. Oromiyaan waraana Oromoo ajjeesu liyyuu haayilii Oromoo ajjeesu kan mootummaa PP'dhaaf lolu kana akka waraanatti qabdi. Gaafiin kiyya amma asitti Itoophiyaan kun yoo diigamte Oromoodhaaf kan irraa dhooguu danda'u ka humna ta'ee ulee qabatee irraa dhooguu danda'u akka ani amanutti ilaalcha kiyya kuni waraana bilisummaa Oromoo WBOtu Oromiyaa tanarraa dhooguu danda'a jedhee namana. Yoo Tigree ofirraa dhoogite yoo uummanni Affaar namarraa dhooguu qabaate. Kanaaf Itoophiyaan diigamuuf deemuun isii erga isatti mul'ate wanni Oromoo protect godhu danda'u maali waraana kana malee. Oromoon kanaaf yoo waraana kana warri ala jirru akkuma Jawaar biyya jira amma bahee maneedhaa keessaa irra deebinee Jawaaritti himuu qabna. Harki 80 harki 90 ol waraana bilisummaa Oromoo deeggarra kuni adii. Maaliifi wabii biraan qabnu akka kiyyatti Jawaaruu gatii ijoolleen sun bosona keessaa cinqitee qabdeef kiiloomeetirii 30 irratti Finfinnee jala cinqitee qabdeef waan hiikame natti fakkaata. Kadhaa mangistiitiin yookaan tolummaa mangistiitiin miti ammallee. Kanaaf garam deemnaa wabiin ta'uu WBOn kun yoo Oromiyaa Itoophiyaan inni jedhu sun diigamte. Eenyutu miidhama yoo diigamte Oromoon wabiin isaa eenyu gaafiin kiyya tokko kan. Inni lammataa yoo akkaataa kanaan itti fufte akkuma hooggantoota Oromoo maqaa dhaheen dubban obbo Leencoo warra abaa warraa fottoqanii mootummaa kana waliin jiran rabbi isaa araaramu nama du'ellee kaasuun hin barbaachisu nama qabsaa turanii dhumarratti garuu WBO TPLF dhaabe ka jedhan jaalgalaasaa maaliif maqaa isaanii kaasa kunoo jaalquubsaa fi duulaanas jiru obboleewwan kiyya jara kana biratti wareegame jechuudha Oromiyaaf lolan. Kanaaf jarri kun deebi'anii faallaa bilisummaatii fi faallaa qabsoo Oromoo ta'an.
Jawaar amma ka jedhaa jirtu akka jara sanii boru ani isinin sobuu homatan isinitti ma jedhaa jirtamoo akka jaraanu ooftee lakki Itoophiyaa malee Oromiyaan nun baaftu jecha jettu nun jechuu barbaadda kan akka nu deebiftuu galatoom. Jarri walistoota kun korraphiin hojjetaa jiran beektan. Tokko muudee as dhufu. Itti aansee tura hiriyaa isaanii kitaabatiif kenne. Sunan geenne dheewu taayiluu kitaabaa gaafate irratti mismaara 12 iddoo raani gaafate irratti this is corruption. Kana dura dhaabachuu qabna corruption jedhamu. Gaafileen kaafte jajjabdu. Garuu immoo bareeddu. Gaafii guddaan Itoophiyaa tanaan wal qabatu jira. Sanumarraa eegalu. Wanta tokko ka dhaadannoo ta'ee qabsoo Oromoo keessa dhugaa fakkaatee dhufee jira. Impaayarri diigamtu malee dimokiraatoftuu ka jedhu. Cinaansaa dhugaa miti. Haala geettanii cinaansaa dhugaa miti. Biyyoonni addunyaarra jiran kun hedduun isaanii lolaan uumaman, lola sabootatiin. Lola sabootaa kanatu state waan jennuun kan uume irra caalatti naannoo Awurooppaa kanatti eegale. Awurooppaa kanatti eegale san booda ce'ee biyyuma keenyatti yoo kan taate warri Abisiiniyaa ijaarrate Oromoon gadaan isaa hoggaa caccabaa dhufu gara lixa Oromiyaatti haga tokko waan state fakkaatu. State jechuun maal jechuu beektu? Mootummaa ta'ee ka sochii waraanaa daangaa lafaa san keessa ka daangaa qabu tokko. Daangaa san keessa sochii deemu san irratti olaantummaa ka qabu ka inni qofti itti ajaju. Sadaffaa ka gibira guuruu danda'u jechuun state jechuun. State formation kana keessatti jalqabni isaa almost always walitti bu'iinsa sabootatiin maaliif biyyoota dura state dura nation ture jechuudha wanni ture saboota ture. Walitti bu'iinsa sabootaa kanaan wanni state jedhu kun uumame. Walitti bu'iinsan mootiin tokko olaantummaa argachuudhaan olaantummaa saba isaa takka gartuu isaa ollarratti dhiibuudhaan saamuun eenyummaa irratti turuudhaan deemama. Kun walitti bu'iinsa uume. Impaayerota akka Habsburg, akka Ispaanyaa kanneen naannoo isin jirtan kana turan. Warri Vaayikingii keessa kun akka Ingilaandi deemee ture beekaa ture. Amma yeroo sanitti adeemsi biyya uumuus walitti bu'iinsa uume. Adeemsi biyya konsolidate godhanii olaantummaa garee tokkoo godhuutis fincila uume. Kun gaafiin ka'e. Nationalism sabboonuma waan jennuun kun waan bardibbee 1919 keessa ba'e beektu. Gaafiin fincila kanaa gaafii kaase hayyoota jidduutti fi warra state uumuu keessatti. Yaadni duraa maali? Biyya tokko keessatti saboonni afaan adda addaa, amantii adda addaa, gartuu adda addaa ta'an jiraachuu hin danda'ani. Kanaafuu saba tokko eega humnaan qabatte booddee yoo biyyatti jijjiiruu barbaadde humnaan cabayte afaan tokko, ilaalcha tokko akka qabaatan. Steetii fi sabni tokko akka ta'u, the state and nation tokko akka ta'u yoo goote wayyaa yaadni jiru ka'e. Biyyoonni gariin itti milkaa'an fakkeenyaaf France. Biyyi France tuni saboota hedduu keessa ture. Sochii godhameen saboonni cafa qabanii eenyummaan isaa dhabamsiifamee waan tokkotti akka malu godhan. Biyyoonni biraallee irraa korrojan. Irraa korrojanitti yaallan inumaa dhodhoosee biyyoota facaase. Awustiriyaa, Hangarii, maal keenya impaayeronni kun sababa kanaan faca'an. Sooviyeet illee Yugoslaaviyaan boodarra. Warri humnaan cafa hin hoggaa jedhan keessattuu yeroo sabichi silaa gartuun saba keessaa ba'e sun humna dhabee humna ittiin cafagu yeroo itti dhabe yeroo immoo humni fincilaa cimaa itti ta'e ni kufanii jechuudha. Kanaaf biyyoonni adda addaa biqiluu eegalan. Kanaaf jalqaba bardibbee 20ffaa jaarraa 20ffaa irratti yaadni lammataa biqile. Kunis maali? Mootummaan saboota adda addaa of keessaa qabdu jabaattee biyya ta'uu hin dandeessu, state ta'uu hin dandeessu. Kanaafuu balli jiru saboonni babbaqaqanii sabni kamiyyuu biyya mataa ofii uummachuu danda'uu qaba. Woodrow Wilson fa'aa booda immoo Woodrow Wilson dura Lenin fa'aa booda immoo Woodrow Wilson fa'aanis
yaada self determination jedhu kana fidan jechuudha. Saboonni hunduu hiree ofii murteeffatanii of bulchuu qabu. Biyyi tokko saba fedhii adda addaa qabu, afaan adda addaa qabu, eenyummaa adda addaa qabu qabaachuu hin danda'u yaadni jedhu deema. Kunis wal waraansa guddaa kaase maaliif saboonni biyyoota keessa jiran nullee mootummaa mataa keenyaa jaarranna yaada jedhuun deemanii kunis biyyoota amma tokko hin dhalche biyyoota biraa keessatti immoo jeequmsa guddaa galche. Booda kana immoo yaadni dhufe lakkii jidduu lafaa arguu qabna. Biyya tokko keessa saboonni hedduun jiraachuu danda'anii garuu olaantummaa garee tokko jalatti jiraachuu hin danda'anii. Biyya tokko keessatti eenyummaan saboota hundaa kabajamee ofiin of bulchanii dhawaatan eenyummaa waloo uummatanii deemuu danda'anii. Cafaquunis wal waraansa hamaa uuma, adda babbaqaysuunis wal waraansa hamaa waan uumuufi federalism yaanni jedhu. Humna federalistii ofiin jennami. Federalism wanni jedhamu kun kan dhufe maali? Biyyoota addaan baqaysuunis cafaqanii tokko uumuunis rakkoodha yaada jirraa dhufe. Kanaaf yaadni impaayarri hin dimokiraatoftuu jedhu sadeen kana keessaa tokko. Bar 1920 jalqaba irratti kan dhufe Lenin faa Stalin faa kan deemanii turan. Theoretically dhugaadha. Practically garuu biyyi guutumatti saba tokkorraa uumamtu jiraachuu akka hin dandeenye. Biyya humnaan jaaramte san humnaan hoggaa babbaqeessan lola hamaa keessaa akka galchu biyyoonni hedduu agarsiisan. Lola Ukraine fi Raashiyaa kan agartu miti. Lola Ukraine fi Raashiyaa kan. Lafti isaan irra wal lolan kun amma Ukraine Soviet jala turte warra Raashiyaa wajjin. Hoggaa Soviet kuuftuu warri lixaa kun addaan isii babbaqeessan. Ukraine dimokiraasiitti ceetee Raashiyaan gara kaanitti ceetee waanuma adda adda babayaan fakkaate. Garuu yeroo adda baasan sabni afaan Raashiyaa dubbatu bal'aan Ukrainetti as jira. Joorjiyaattis kan citee jira. Raashiyaan humna qabdi. Sabni kiyya biyya Ukraine keessa saba bicuu ta'ee itti fufuu hin danda'u jettee weerara itti bantee jechuudha. It is very important simplified goonee ilaallu dhiiroo. Impaayarri dimokiraatuuf kanaafuu haa caccabsinu. Ilma namaattu caccaba. Lola addaan hin cinnetu uumama. Amma yeroo baay'ee Yugoslaaviyaa kan namni irraa haasa'u. Yugoslaaviyaan bar dhumaatii hedduu booda biyya adda addaa akka ta'uu dandeesse wal mo'ataniiti miti. Lixa keessa waan jirtuuf jeequmsi lixa biyyoota Awurooppaa keessatti cinaa isaatti godhamu kuni dantaa humnoota gurguddoo Awurooppaa fi Ameerikaa akka malee waan miidheef hogganoota saboota ripablikoota kanaa tokko tokkoon morma isaanii humnaan qabanii fuudhanii deeyitan geessanii deeyitan irratti dirqisiisanii ripablikoota kana uuman. Ammallee dhumne. Amma immoo deengadallee tiyoorii tokko kaasaan ture. Yeroo qabsoo kana godhaa turretti wanni tokko hedduu influencer godhee yaadee garagalchuurra yaadee jijjiiruu kan jettu kan dhufne waan Arab Spring keessatti dhufe. Maaliif dur biyya tokko keessa fincilli yoo jiraate riphee lolaan yoo kaka'u taate mootummaaf riphee lolaa tollola. Riphee lolaa yookiin warra Soobeetii gargaara yookiin mootummaa warra lixaatii gargaara vice versa. Adeemu gareen tokko hin mo'ata. Abbaan mo'ate san mootummaa ta'ee deema yookiin immoo biyya ofii qottaffatee ijaarrata. Akka Eertiraa ture biratti ta'e yookiin immoo wayyaaneen biyya keenya qabatte jechuudha. Amma akkasii miti. Influensiin Ameerikaa sirrataa waan deemeef. Biyyoonni biraa chaalenjii gochuu danda'an dhufaa jiran. San qofa osoo hin ta'in middle income countries kan jennu. Biyyoonni akka Tarkii, Emirates, Qatar, Iraan, Saudi biyyoota kallattiidhaan dhiibbaa warra lixaas ta'e warra Raashiyaa jala hin jirre ka ofiin socho'uudhaaf fedhis humnas qaban uumamaa jiru. Kanaaf yeroo humnoonni lama biyya tokko keessatti wal lolan ka ulee ergisu baay'ata dhufa. Baay'ataa dhufuun kuni humnoonni wal falman mootummaa fi humna tokkoof akka hin taane gochuudhaan akka hedduun isaa dhalatu godha. Waan Siiriyaatti ta'e waa'ee Liibiyaatti ta'e isin sodaachisuuf hin kan hin jiru. Finciloota sanitti dhiyaadhee keessan ture nan beeka. Sirrittiin qorachaa ture. Uummataaf mootummaatu. San booda
fincilli qawweetti seennan humni qawwee baay'een akka biqilu warri alaa gargaaru baay'een uumamuun haala uume arra Siiriyaa keessatti eenyutu eenyu lolan sadarkaa beekamu keessa hin jiru. Wanni an sodaadhu isinitti himaa. An Itoophiyaa beeki Itoophiyaan wattaaddaraan hin baranne. Nu biratti dur Itoophiyaa baay'een wattaaddaruma wanni biraan beeynu. Sanii miti garuu haala amma jiru kanaan muuxannoo biyyoota biraatirraa fi haala qabatamaa naannoo keenyatirraa hundoofnee yoo kadeemnu taate lolli itti fufuun Oromiyaa keessa humnoonni wal falman baay'een akka dhalatan hiree bana. Kan godinaan socho'an, kan amantiin socho'an isin hin dho'isu. And I see it. Isin hin sobu, isinis ni beektan, anillee nan beeka. Sabboonummaa keenya ijaarree jirra. Nation building keenya deemaa jira, but it's still fragile. It is still fragile. Arra humna OPDOtii fi humna wottoon lolu. Arra. Kun itti fufnaan garuu humni wal lolu baay'ataa deema. Ani Itoophiyaa qofaa boo'aan jiru. Oromiyaan diigamuu dandeessi. Haalli amma deemu kanaan. Isin sodaachisuuf miti. Waan hin beeku yoon isinitti himuu baadhe osoon akkana jedhee seenuu hin barbaadu. Kitaabaan barreessa keessa mata duree isaa hin gaabbuun jedhe. Gaabbuu hin barbaadu. Gaabbuu hin barbaadu. Humnoonni hedduun ajandaa adda addaatiin naannicha seenaa jiran. Waan reefu jettin isin deebisa. 74 isinii kaasee 91 isinii kaasee 2018 irra isin geeni. Hamma 2018tti ormarratti qabsaa'aa ture. Keenya haa ergamuuf malee haa maxxanuuf malee orma jennee ormarratti qabsaa'uu dandeenya ture. Amma akkasii miti. Amma keenya irratti qabsoof walirratti qabsoof lola walii kana keessatti harki alagaa hedduu hoggaa seenu waliin tun amma 2 taati kuturaan. Listen very carefully. Maaliif hin isheenuftu? Hin isheenuftu. Kanaaf wanni ani jechaa jiru ani uummata Oromootiif hin qabsaa'a. Hamman beekutti hamman danda'utti waan natti mul'ate uummata kanaa himaa deemuun hin barbaada. Haa isin na jaalattaniif haa isin harka naa dhooftaniif waan boru isin hin taane isinitti himu hafti malee hin himu. Laafa bar boonellee beeyna godhaa ture hoggansi adda addaa. Hoggansi Oromoo waan an jedhu kanatti namanne hin jiru hin sobani. Isinitti himuu qabu isin sodaatan. Isin sodaatan. Isin sodaatan. They lie to you. Ani garuu dhugaa isinitti himee huccuu narraa baasu isinii wayya. Naa wayya naa. Ana akka malaalutti Oromoof ka ta'u Oromiyaaf ka ta'u ollaa keenyaaf kan ta'u empire motortortu isin jettan san qooybinee suphinee kabne mirga keenya keessatti kabachiifne ka ormallee kabajuutu ta'a. Rakkoo amma jiru harkan dhayina dhiisa rakkoo amma jiru isinitti himanama. Warri rakkoo guddaa keessa enne jirra bara argaan jirtan malee. Ela arra impaayiratii kamatarra taa'u Oromoo. Nu ajjeesa maqaa keenan immoo orma ajjeesa. Nu miidha laalaa qabna. Orma miidha diina nutti horaa jira. You understand? Dilemaan amma Oromoon keessa jiru takkaa waan akkanaa keessa seenee hin beeku. So let's be very careful. Reflect yaa goonu laalaa qabna. Wareegama kafalaa jirra. Wareegama kafallees jirra. Wareegama garuu ka gaballu biyya ijaaruudhaaf. Saba keenya du'a keessaa baasuudhaaf. Saba keenya hiyyummaa keessaa baasuudhaaf.
lolaan ittiin deemnaa biyya san keessatti impaayera tana diignu malee yoo ka jennu taate nutu inni diigamna dhugaan isinitti hima. Tokko haala qabatamaa kana. Lammaffaa humna ciccimaatu jira ka biyya san diiguus barbaadu ka biyya sun akka hin diigamnes barbaadu. Oromoof Amaaraa Tigree isin jechaa hin jiru humnoonni alaa. Humna san tursiisuu ka barbaadu jira biyya san at any cost. Biyya san diiguu ka barbaadu jira at any cost. Nu amma dirree gubbaatti taane isinitti hima. Ani Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyya saniitiif kan hin jiru. Dirree kubbaa haa ta'uu haa dhiifnu because nobody is going to win. Bara deeggarda waan ta'e agartanii jirtanii. Dura biyyiin ciccimsanitti Maqalee akka weeraru godhan. Harka dhayanii fi achiin ture. Faranjoota rabbii ja'aati. Jarri kun wal loluuf deema warri Finfinnee Maqalee kuni dura seena jennaan haa itti ciru nuun jechaa ture. Itti cire. Hoggaa inni bakka isaan kaase jarammoo gargaaranii fidan ol. Isatti immoo ciran. Hoggaa jarri Finfinnee jala ga'u dachaa ajaniin. Do you understand the game? Kana rakkoon jira. Ummata keenya yoo kayaan nu taate tokkoffaa lolli dhaabbachuu qaba. Ani waraanni hiikkachuu qaban jenna. Ani humni Tigraayis jiru, ka Oromiyaas jiru, ka Beenishaangol Gumuuzis jiru, humna Finfinnee jiru wajjin. Humna Finfinnee jiru wajjin dirdiri keessaa seenudha. Dhagaa. Dhiisa harka dhiisa. Humni ani hiikkadhu yoo jeen hiikkatu hin jiru har'a. Maaliif dhaloota mataa fiitiin malee namaan hin masa qabne ijaarree jirra. Ijoolleen bosona jirtu bar ijoollee teenya ijoollee nu qarre nama biraati miti. Namni harka kennu namni qawwee hiikkatu hin jiru. Maaliif hanga wanti dhiibee bosona isa galche sun bakka hin kaanetti hanga rakkoon dhiibbaan roorroon bosona isa galche sun bakka hin kaanetti humni harka kennu jiru humni qabu hin jiru. Kuni kana namuu beekuu qaba jechuudha. Nu ka jechaa jirru ankaniin jechaa jiru humna Tigraayinis humna Oromiyaatinis ka Gumuuzinis ka Gaambeellaatinis kan hin jiru nagayaaf carraa kennu. Mootummaan immoo ka jennu dhiisii karaan kunii sis biyyas saba keenyas qilee malee gara tokko hin geessudha ka jechaa jiru. Wanni jechaa jirru wanni dhaammachaa jirru waan baranni irraa kaane odeeffannoo hedduu qabna. Odeeffannoo qabnu irraa kaane muuxannoo biyyoota biraata irraa kaane wanni nuu ta'u waan ammallee hin muufattan malee isinitti hima. Oromoof wanni irra wayyaa haga feetee isaa ulfaattu haga feetee isaa dhimmiftu qooybaniituma jijjiiruu ni danda'amti? Ni danda'amti. Ni danda'amti. Wayyaanee buqqisuu hin danda'amu osoo jaan agarsiifne. We can do it. Yoo wal nageenye goone yaa. Baankiinis osoo yaamaa caalamu. Yoo wal nageenye. Yoo tokko taane tarsiimu yoo masakamne hin danda'amu ka jaansanis agarsiifne jira. Yoo itti amanne ummata keenyaaf ka fayyadu kana jenne yoo amanne ni baasa. Kana jala kaa'uun barbaachisa. Ka duriyyee lamaan jette Haayiluu na gaafate duriyyeen gama lama Oromoo fiixaa jirti. Saamaa jirti. Lafarraa buqqisaa jirti. Mana irratti gubaa jirti. Duriyyeen kun eenyu? Bakka lolli jiru keessattuu naannoo Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga, Afran, Gujii keessatti tokko oboo fakkaatee dhufa duriyyee mannaarraa irraa ka'e. Ijoollee waraanaa qabdee agarsiisaa turte. Dhufee 200 sirraa fuudhee daldalaa taate. Dhufee sangaa sirraa fudhate yoo ati qonnaan bulaa taate. Hiriyaan isaa immoo dandeettii mootummaa fakkaatee dhufa. Yoo ati daasporaa jiraatte hin sobdan malee isin keessa namni hin dhabamu. Yoo ati daasporaa jiraatte abbaa kee butanitti doolaaraan gaafachuu eegalanii birrii warra kaseeffamu. Kuni jiru uummanni keenya keessa jiru kan akka dho'isuu barbaaddan hin dho'isuan.
ummanni Wallagga keessaa dhuftan ummanni Shawaa Lixaa keessaa dhuftanii hin dho'isidhaa kan uummatatti hima. Oromoon shoorarkaa akka ammaa kana keessa hin beeku. Humni waraanaa gama lachuu wal lola jidduutti namni hin du'a. Saada. San bira dabree garuu jidduutti durriyyeen hattuun bakka hundaa wal geesse kun waraana bilisummaa Oromoo maqaa daata. Kun dannatti mootummaa bakka bu'aata. Ummata hiraarsaa jiran. Complete anarchy jira bar naannoo kana keessa jiran. Kanaafi hoggansi waraana bilisummaas ta'e hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaa nagaa akka buusan barbaanna hanga nagaatti buutti garuu seera waraanaatiin masakamuu qaban. Waraana ofii adaba itti godhanii kan sanbira dabrummoo akka amma eegalan kanatti saaxila baasanii tarkaanfii irratti fudhatanii ummata haara galfachiisuu qaban. Dhagaye kan nama butee mallaqa namarraa guuru ka sangaa tokko lama ta'ee tokko sangaa tokko irraa fudhatu tokko immoo kanaa kan inni irraa qalatu kanaan durriyyeen jee yoonaan jette maqaa biraa naafiti kan irra hamaa itti dha'an. Okay? This is serious. Ani bar odeeffannoo qabatamaan asitti hima. Every day namni mana kiyya finfinnee dhuftan arguun ooltan namni mana kiyya dhufa naannoo kanarraa ragaa qabatamaa wajjin. Kanaaf ani durriyyee mootummaanis hin jenne waraana bilisummaa Oromootiinis hin jenne maaliif humni waraana seerantiin talagamuu qaba. Jidduu kana keessa garuu hattuun akka malee seentee ummata miidhaa jirti. Hattuun tun dhaabbachuu qabdi. Wannummaan waraanni akka dhaabatu barbaaduuf keessaa tokko reefu maaliif hin jenne waraana adda addaatu baay'ataa hin jenne. Hattuun tun booda waraana taate as baati. Arra saamtuudha shiftaa bararra jidduu deemtee tokko dannatti jedha tokko wabo jee biyya saama. Xiqqoo deemnan garuu humna dabalataa deemtu waan saamtu kanaa fi waan alaa argattu. Dimokiraatii Rippaabilika Koongoo beektanii humna lamaan eegalee bara. Arra mashaqqaan uummanni sun waggaa 60 keessa dabre kun irraa akka uumame kanarraa dhufaa jechuudha. Kanaaf kana bifa saniin hubachuun barbaachisaa. Gara buleetii xaanaa riibaa dabara baaltoo fi ol beekna fakka. Amma dulloomne waan baaltoo hin kaasin namni ni jira. Ela uummanni akkana si deebi'e Keeniyaa dhaqee ture. Abiyyi akka filameen dhaqee ture yoo yaadatta. Hamile mirqaana dammaqiinsa uummanni keenya Keeniyaa keessa jiru nama jajjabaa hedduu qabna biyya sanii. Dammaqiinsa gammachuu isaan qabaachaa turan. Haga irratti jiran deemu. Har'a immoo waggaa Oromoon wal nyaattee wal balleessitee ifii ta'uu dhabdee isaaniif illee rakkoo taatee jirti irra. Leengadda dhaqeetiin jiru. Haali waaree sargeetiin namoota biraa sargeetiin jiru. Qalbii cabni demoralization isaan jidduutti mul'atu baay'ee nama gaddisiisa. Nu warra Oromiyaa keessaa dhiisiti obboleeyyan keenya daangaa biraa keessa jiraniifillee madda rakkoo ta'anii jechuudha. Kanaaf baay'ee wanni nama yaaddachiisa. Furmaanni maali kanaan jetteef waan reefu sanatti hin deebi'a. 75 hanga tokko nu kennitee hanga tokko nu waafe. 91 hanga tokko injifannee hanga tokko nu waafe. 2018 sirna alagaa baafnee keenya baafne jennee ol keenye nuun taane maaltu nu waafe. Ana akka kiyyatti wanni nu waafe self governance. Amma saba master plan fincillee miti. Master jaarsi tokko waan naan jee jarri amala duris lafarraa kaafti zabana yaadek saniis lafarraa kaaftee lafa gurguran. Amma immoo daran oo'ee jira saamichi lafa. Aboo naan jee ati bar bineensa tokko jalaa bilisan waamte jetteeti rakkoo nutti humte akkama abboo jennaan dur jara amma jiru kana jara amma lafa gurguratana wayyaaneen lugaama itti gooteeti lugaama san keessaa nu nyaatti turte amma wayyaaneen kanaan lugaama baabatanii jiranii laal rakkooleen takka jala waggaa baanu takka nutti dhufaa jirti gaafiin amma Oromoodhaaf hafe wanni Oromoodhaaf hafe maali jennee waggaa laalle
Anak kiyyatti gaafii sadii qaba jedhu Oromoon. Gaafii eenyummaa qaba, gaafii qabeenyaa qaba, gaafii mootummaa ofii filateen buluu qaba. Kan artikuleet goonee kan itti aanu mootummaa ofii filateen yoo ka bulu taate saamichi irrallee dhaabachuu baatu silaa mootummaan korrapshiniin dhiiftu Afrikatti irrata. Kanaaf sanirratti fuulleffannee yoo deemne achi gahuudhaaf garuu lolli kun dhaabachuu qaba. Isinitti hima lolli kun itti fufnaan rakkoorraan dabalamaa deema malee furmaanni hin dhufu. Mootummaan tunis kana daran salphatti, uummanni keenyas kana daran dhufu. Bar uummanni keenya hanga waggoota 27 alagaa jalatti dhumerra waggoota 4 kana irra dhume akkasii miti. Maaliif namni garaa waliin jabaata obboleessatti. Kanaaf falli jiru akka kiyyatu lola dhaabne dirree deebisu waa'ee otobisa balaasan obboleessi kiyya chiikaase galata akkaasina fakkaate. Otobisa san uummata Oromootiif keessa jira. Sabaaf sablammii miskiina keessa jira. Aboo dhiisaa osoo jennu rooba keessa irraan gadee fireena kutanii itti deemanii turan. Mammaasa Oromoo tokko jira. Bishaan hanga jigeen booyanii haguma hafe ol qaban akkas jedhanii. Wanni wayiwaachuu jirru hanguma hafte san olaa qabnuuf malee baasa san akka waan ala irraa dhaabannee ilaallutti fudhatina. Biititu wal waraansa kanaan deemtee state collapse dhufnaan balaansaa sabaaf sablammii san hunda caalaa Oromoodhaaf. Walii jidduu keenyatti konsolidate goonee hin finne wal jidduutti waraansarra jira. Saba hedduudhaan wal lollaa jira. State collapse advocating godina Rabbii jaa. Namni Siiriyaa arge, namni Yaman arge, namni Liibiyaa arge, namni Somaaliyaa arge. Ani gama kiyyatti advocating godina. Mataa jirutti sabbata maran. Itoophiyaa jirtu sanirraa adda baane yoo kabaanu taates. Itoophiyaa akka isaatti yoo fudhattan naannoleen amma jiru kun lakkuu garaa isii keessa jirtu. Baanee jibicha taana'u warri jedhee yaadu saanii tun amma duunaa wajji du'aa kana beekuu barbaachisa. Kana sirriitti walitti himuun barbaachisa maaliif irra diddibnaan boru quba walitti qabuudhaaf fiddi. Waa'ee waraanaa Tigraay waraana qaba jettan dhugaa. Affaar waraana qaba dhugaa. Amaarri waraana qaba dhugaa. Nullee waraana qabna. Except waraanni keenya lama ta'e wal waraanu jira. Kana waaqatina Oromiyaa keessa kan wal waraanaa jiru Oromo. Primarily humna addaa Oromiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo tolloon. Ijoollee kaleessa irra caala ijoollee kaleessa bakka takka dhaabattee karaa cuuftee dhagaa darbattee diina biyyaa baaftetu bakka lama ta'ee wal waraanaa jira. This is fact. Fact. Lanchuun moo kompiisar ta'anii irratti deemaa jiru jechuudha. Waraana kana dhaabaa jechuun haraam taanaan anaazaa bahaaseeru. Dhugaan isin jira. Dhaabbachuu qaba. Waraanni kun dhaabbachuun barbaachisaadha. Waraanni barbaachisaa. Garuu waraana lama fi wal waraanaa nama keenya fixu. Ni dhageessanii ni daangaa gama giddaa ayyaanaatiin waan ta'aa jiru. Gama karrayyuutiin waan ta'aa jiru. Maaliif nuti biizii wal waraanutti duriyyeen fedhe nutti taphataa jechuudha. Duriyyeen Oromootti taphataa ittiin isin jeemi. Maaliif humni silaa nagaa uummataa eegsisuu qabu. Biiziidha nagaa wal dhorkuu irratti. Kanarraa ka'eeti sanillee isinii kaase. Hacaaluu akka nama qeenteetti ilaaltaa. Hacaaluu akka nama qeenteetti ilaallu. Ajjeechaa isaatis akka ajjeechaa nama tokkotti osoo hin taane akka tarniin poointiitti ilaalla. Kanaaf laaftutti bari isinis justice for Hacaaluu jechaa turtanii miti. Anarraa garuu kan eeggamu sanii miti. Akka hoogganaa tokkotti anarraa kan eeggamu sanii miti.
ana irraa ka'ee eegamu jecha osoo hin ta'in gocha. Gochaaf garuu immoo arra bakka sanis hin jiru humnas hin qabu. Karrayyuu waan jettu beektu. Togorri bakka waraannetti hin luqqaafatu. Maaliif? Togorri namaanis sodaa jettee ati luqqaafannaan na waraana ja'a odoo ati qalbii hirtuu laphetti si dhaaba. Sini galti? Tanasumaan cufa. Taanaaf baqqalaa hojii deeme namni sodaa. Akkasii wayyu sagantaan hedduu deeme wanni ani isinitti dhaamu. Ani marii kana barbaadeetiin kontroversii kana eegalchiise. Bishaan ciisu hin ta'u ni raamaya. Bakki har'a Oromoon keessa jiru ta'amma duraatirra adda. Reefu isinitti himeetu hin jira. 97 imaammanniif tarsiimoon mootummaan Ihaadeeg Oromoo fi saboota biraa ittiin bituudhaaf deeme kasan duraatirra adda ture. Nuti garuu dafneetti dammayne tarsiimoo haaraa baafachuurra tarsiimoo darbuu Haayile Sillaasee itti qabsaa'uun itti fuufne. Waggaa 20 lafarra argifanne. Kuma 2018 ammas jijjiiramaa dhufe. Hariiroon mootummaatii fi ka Oromoodhaa seekuriitaayiz ta'ee ittuma fufe garuu tarsiimoon itti jijjiirame. Waggaa 4 qisaasne dafneetti dammaquu dhabuudha. Kan ammoo ani itti gaafatamummaa fudhadha. Akka bakka lamatti qoodamne bara. Gariin akka mootummaa Oromooti fudhate. Mootummaan jarri kun Oromoodha amma booda Oromoo miidhuu hin danda'u. Gariin lakki wanni fedhees dhufu kun Ihaadeegummaa dura dhaabbachuu qabna kan jedhu. Gara tokkotti cituu hin dandeenye. Tarsiimoo qabsoodhaa kan mootummaadhaan gitu baasuu hin dandeenye. Waggaa 4 qisaasne. Amma sirriitti dammayne tarsiimoo sirna kanaan gitu maali ala amma imbaayarri adii gamu jettan reefu wardiyaan imbaayaraa amma Oromoodha gara cinqiin isin galaa jirti amma ka isin dura dhaabatu ni diina yoo jettanis zabanyaan si Oromo. It's not easy. Waan laafaa miti. Kanaaf we have to think carefully. Wanni yaada kana kaasuu fi furmaataan qaba jechuun akka itti yaadnuufi. Dubbiin ta durii miti. Mana hidhaa keessatti eenyu hedduu beekne, hedduu itti yaadne. Dongorri guddaan nuti hojjanne tarsiimoo Ihaadeeg irratti itti qabsoofne Biltsiginnaa irratti itti fufne jechuu. Ihaadeeg Tigreetu itti mataa ture. Biltsiginnaa Oromootu itti mataa. This fundamental shift. Kana careful deemnu bu'aannan biyya diina, saba keenya diina, uummata keenya diina. Abshaalummaan deemnaan garuu humnatti jijjiiruu dandeenya. Tana dirzirii isinitti himu. Gamnummaan itti deemnaan sirriitti qorannee itti deemnaan maal ni jee? Gaafa Hayilee Fidaatii jettan. Gaafa Hayilee Fidaatii Oromoon irraa buufatee jira kasaaraa qofaami. Lafa deeffate. Ni jira rabboonni as keessa jira warri haasaan godhe. Osoo lafti deebi'uu baatte qabsoon abaawoodhaa Harargee keessatti biqiluu hin dandeessu turte. 91 Oromiyaa fi qubee dhaabbanne itti fayyadamne osoo Oromiyaa fi qubeen dhaabachuu baatte dhaloonni qubee dhufee qeerroo jaaree sirra san hin qaarsu ture. Ammas waan irraa argannee jira. Yoo xiqqaate hardweeriin keenya soofteeriitu bakka biraa malee. Soofteerii abdeet gochuudha gaafata jechuudha. Walii galla. Galatooma kana kan naafula iddoo nu badda.